Callisitu darbe nalane firriku Subeona kasi jabakose Abju bade nafne mulata febaho Kayo dugan kaba gala kan nafto Kofta lappe korra kanan siwa kesu Dubbadha homtu nandangesu abjuu badee nafne mul'ata feebahu kayyoo dhugaan qaba gaala kan naaf ta'u kooftaa laphee korraa kanan si waaqessu amanee dubbadha homtu nandangesu Konargeera fayyisuun kee addaa. Galata Waaqayyo guyyaadhaa eebbisee dhufee bakka nu jirru sassaabee kaayyoonaa nu gahee bakka nu jirru sassaabee. Sasabe kayuna dugare, akaruju sasabe, sasabe kayuna dugare, akaruju sasabe, sasabe kayuna dugare, galata Waaqayyo. Guyyaadhaa eebbisee nuuf kennee galata Waaqayyoo guyyaadhaa eebbisee nuuf kennee bakka nu jirru sassaabee kaayyoonaa nu gahee bakka nu jirru sassaabee. Sasabe kaayyoonaa nu gahee bakka nu jirru sasabe kaayyoonaa nu gahee bakka nu jirru sasabe kaayyoonaa nu gahee abjuu badee nafne mul'ata feebahu
safude ipana mamiti sodaaf jedheen kufu jilbi koo jabaadha cirracharraa miti duubaan koo silma abjuu badee nafnee mul'ata fi bahu kaayyoo dhugaan qabaa gaala kanaaf ta'u kooftaa laphee korraa Ati Yesus ni janti hundara, kita guyya jumata, Maryam gada sagota, gara fatab sigana, durre ada ulfina. Apagari gaba, Waisa nodisa, jirenyi koisa. Sigari kaba, abagari kaba, waisa nudesa, terenyi koisa. Bitaza jalana, ana babajana, ano gadera. Angkor kasera, sisi amanama, apa jalan sama, indo konako, Yesus negaku, sisi gari kapa, apa gari kapa, waisa nudesa. Terenyi koisa. Waiko kaname, yebon waraname, nafkene lukusa, inyo kanakasa, tikse amanama, apa jala sama. Idromo konako, Yesus negaku, sigari kaba, abagari kaba, waisa nudesa, terenyi koisa. Nafiada undara, adam bau sara, muira oneko, Yesus motiko, tise amanama, apa jalan sama, idromo konako, Yesus negaku, tise gari kapa. Apagari kaba, waisa nudisa, terenyi koisa. Michuto kongkawa, mucha salalaba, Yesus dedama, Yesus unduma. Tikse amanama, apa jalan sama, idromo konako, Yesus negaku, tikse gari kaba, apa gari kaba, waisa nudesa, terenyi koisa. Yesus, pandora utre, jalana nunta utre,
nama fayyisuuf fannoo ooltee bayaateera bayaatee jaalladhii kee bayaatee jaalladhii kee yaa waaqaana takkii bayaateera bayaatee jaalladhii kee bayaatee jaalladhii kee yaa waaqaana takkii jaalalaan hundaa mootee nama fayyisuuf fannoo ooltee jaalalaan hundaa mootee nama fayyisuuf fannoo ooltee bayaateera bayaatee jaalladhii kee bayaatee jaalladhii kee yaa waaqaana takkii bayaateera bayaatee jaalladhii kee bayaatee jaalladhii kee yaa waaqaana takkii. Sagantaa hafuuraa imaanaa abbootii kan ishee jalqabaa dhaala abboota kootii. Si malee maalan qaba? Situ badhaasa kooti. Si malee maalan qaba? Situ badhaasa kooti. Kennaa koodhaati. Kennaa guyyaa jimaataa fudhadhaanis kennaa koo. Saayinaaf kennuu kee itti galata kee gooftaa koo. Too saayinaaf kennuu kee galata kee gooftaa koo. Ilma Waaqayyoo dhugaa maddii ibsaaf jaalalaa. Ani qofa addaan bahee hin tolu saayin alaa. Ani qofa addaan bahee hin tolu tosaayin alaa. Akkamitti akka dhufte saayii koo hubadheeraa. Akkamitti akka dhufte saayii koo hubadheeraa. Saayii kan koo qabadheen jireenya koo xumuraa. Tosaayii koo qabadheen jireenya koo xumuraa. An jaalalan qabaa jaalala samiirraa. Waaqayyoon qabadhee addan ba'u saayirraa. Waaqayyoon qabadhee addan ba'u saayirraa. Nan tiksa waadaa kee akka kufee hin cabne akkan dogoggorre kennaa koo hin dhabne. Anaaf sidha utubaan saayii koo kan hirkisee dhaabu. Sidha tosaayin kan koo kan fidee na dhaabu. Sidha saayin kan koo kan fidee na dhaabu. Nyaatiin galfata imaanaa abbootaa. Saayii keenya ol kaafnee dhaachifna dhaloota. Saayii keenya ol kaafnee dhaachifna dhaloota. Of bari dammaqi amantaan dhaabbadhu. Wangeela dubbisi abbootas gaafadhu. Kanaaf siinan jedhaa dammaqi dhaabbadhu. Kanaaf siinan jedhaa dammaqi dhaabbadhu. Tokkummaa obboloota eebbifamtoota sagantaa hafuuraa imaanaa abbootaa. Hidhata narraan cite hiddaaf hundee kaayyoo koo. Kan biraa jechan qabu naaf jiraadhu saayii koo. Kan biraa jechan qabu naaf jiraadhu harmee koo. Yeroo namaa kun akkuma beekamu manni kiristaanaa keenya barumsa ishee waqtii irratti kan hundaa'edha. Waqtiin ammaa kun immoo waa'ee haadha keenya durbaa qulqulleettii Maariyaam yeroo itti kan yeroo kamiyyuu caalaa itti barannudha waan ta'eef dubbiin kunis kan dubbatame waa'ee isheetiif waan ta'eef isa kana sababeeffannee jirra jechuudha. Egaa qulqulluun abbaan keenya qulqulluun Yohaannis afaan warqii namni tokko waa'ee sagalee waan tokkoo dursee waa'ee sagalee sanii beekuudhaan dura waa'ee nama barreesse sanii haa beeku jedha. Kanaaf dubbii sagalee kanaa kan barreesse kan dubbate qulqullicha Daawit jechuudha. Qulqulluun Daawit faarsuma kana faarsaa 44 lakkoofsa 9 irraa kaasnee gaafa laallu waa'ee haadha keenya durbaa qulqulleettii Maariyaamii raajiidhaan ni dubbata jechuudha. Yaa kennaawwan baay'ee qaba. Kennaawwan isaaf kenname torban keessaa tokko kennaa raajii dubbachuuti. Dursee bara gooftaan keenya fayyisaan keessa osoo hin dhalatiin dura odoo durboo Maariyaamiin gara biyya lafaatti hin dhufin dura dubbii kana sagalee raajiidhaan dubbatee jira jechuudha. Faarsaa 44 lakkoofsa 9 irraa gaafa kaafnee ilaallu ንግስቲቱ የወርቅ ዘቦ ለብሳ በቀኝ ትቆማለች። dubartittiin yookiin mootittiin uffata warqee uffattee mirga gooftaan ni dhaabbatti jedhee dubbata jechuudha. Achirraan gadi siqee immoo gaafa 16 gahu immoo waanuma ishii dubbachaa deemee dhumarratti maal jedhaa iddoo abboota ishee immoo ijoolleen isheedhaaf dhalatanii jiru jedhee ni dubbata jechuudha. Egaa sagalee kana maaliif
akkasitti dubbate jennee gaafa ilaalle qulqullichi Daawit sagalee kana guutumaa guutuutti akkuma jalqaba jedhe haadha keenya durboo qulqulleetti Maaramiidhaaf jechuudha kan inni dubbate. Maaliifi haati keenya dubbiin haadha keenya durboo qulqulleetti Maaramii dubbiin fooniin mul'achuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos calliseetuma akka keessummaatti isa dhufu akkasumas immoo akkuma simbirroota mul'attuu osoo hin ta'in raajotaan dubbatameeti jechuudha. Raajotaan raagameeti jechuudha. Abboonni fakkeenya itti fakkeessaniiti jechuudha. Kan kuduraa keessatti abboonni bara abbootaa kan jedhaman keessatti bara Nooyi fakkeenyaaf haati keenya durboo qulqulleetti Maaramiin doonii Nooyiin fakkeeffamaa turtee jirti. Akkasumas immoo raajonni immoo waa'ee ishee akka isheen gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos deessu akkasumas ofiishiis akka dhalattu raajonni baay'een dubbataa turanii jiru jechuudha. Kanaaf kana gaafa ibsu bakka tokkotti qabee qulqullichi Daawit mataan isaa waa'ee ishee bakka adda addaatitti faarfannaa Daawit irratti iddoo garaagaraatti baay'ee dubbatee jira jechuudha. Kanaaf walitti qabaadhaan kana gaafa ibsu maal jechuu barbaadeeti iddoo ijoollee keetii iddoo abboota keetii ijoolleen siif dhalatanii jiru jedha. Iddoo abboota keetii warri jedhaman warreen jalqabaate jechuudha. Abboonni barri abbootaa akkuma dhumateen akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti bara raajotaatti itti fufu. Abboonni fakkeenyaaf akkuma waa'ee kee dubbachaa turan san har'as immoo bara raajotaa keessatti immoo raajonni anas dabalatee jedha qulqullichi Daawit jechuudha. Innis raajiidhaan waan baay'ee dubbateera waan ta'eef anas dabalatee hundumtuu waa'ee kee raajii dubbataa jiru hin dubbatu. Fuuldurattis immoo warreen ana booda dhufanis raajii waa'ee keef ni dubbatu jedhee gaafa dubbatu sagalee kana dubbatee jira jechuudha. Kanaaf tokko iddoo abboota keetii ijoolleen siif dhalataniiru kan jedhame iddoo raajotaa raajonni xixiqqoon በነቢያት ቦታ ደቂቀ ነቢያት የሚባሉት akkasumas immoo በሐዋርያት ቦታ ደግሞ ሰባ ሁለቱ አርዲት የሚባሉት እንደሚወለድላችሁ waa'ee ishii ragaa akka bahan gaafa dubbatu qulqullichi Daawit kana dubbatee jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti dursa bara abboota kan jedhame kanarraa gaafa kaanu abboota kan akka Noohi kan akka Abrahaam irraa eegaleeto bara raajotaa keessatti immoo Musee irraa eegalee raajota jiran kanneen akka raajii Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti maal jedhaa? Innoo dingil በድንግልና ትጸንሳለች በድንግልናም ትወልዳለች durbummaan ni ulfoofti durbummaanis ni deessi jedhee waa'ee ragaa ishee waa'ee dhaloota gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos foon hin ta'uu ishee ragaa ni ba'a jechuudha. Akkasumas raajonni biroos kun raajota gurguddoo afran keessaa isa tokkodha raajiin Isaayyaas jechuudha. Raajiiwwan xixiqqoo keessaa immoo kanneen akka raajii Hoosee fa'aa fudhachuu dandeenya. Yeroo ammaa keessa jiru kan ittiin yaadannu fakkeenyaaf Hoosee 11:1 irratti ilma koo Gibxii yaamee jira jedhe. Waa'ee godaansa yeroo godaansaa gaafa ibsatu gaafa dubbatu ilmaa fi ishee haadha fi ilma Gibxii yaamee jira jedhee waa'ee ishees ni dubbata jechuudha. Bal'inaan kanaaf walumaa galatti kana gaafa laalluqa iddoo abboota keetii warri jedhaman abboota duriiti jechuudha. Abboota jalqabaa kan turan bara abbootaa keessa kan turan jechuudha. Itti aansee immoo raajota qulqulloota jechuudha. Raajota gurguddoo fi raajota xiqqoo jennee qooduu dandeenya jechuudha. Isatti aansee immoo raajota walitti aansee immoo ammas kan dhufan immoo የሐዋርያት የስብከታቸው ሞገስ ትባላለች እመቤታችን። ከናፍ ሱራ ለለበ ኢሳኒ ታቴ ፊ ኢሳን ፋነ ደምተ የሮ ሁንዱማ ከን ኢሳን ገርጋራ ቱር ከደና ኢሼትን ኢሳን ከን ገርጋራ ቱርቴ ዱከቦኒ አዱኛ ረፈጫኒ ቢየ ለለበ ኢሳኒ ፍቀተኒ ጋፈ ደመን ሰኒስ ሱራ ታቴ ፊ ከበጀ ታቴ ፊ ለለበ ኢሳኒ ኬሰ ኦልቴ ለጴ አመንቶታ ከን akka bishaanii goote sagalee waaqayyoo dubbisaan dubbatan akka fudhatan kan isaan taasisaa turte kan isaan gargaaraa turte haadha keenya durboo qulqulleetti Maaramiidha jechuudha. Kanaaf akkuma raajonni waa'ee dhalachuu ishii waa'ee ilma waaqayyoo da'uu ishii raajiidhaan dubbataa turan immoo isaan immoo kilootii kan warri raajonni keenya kan abboonni keenya dur dubbataa turan sun raawwatee jira. Durboo irraa dhalatee jira. Ishee irraa dhalatee too nu fayyisee jira. Hojii fayyisummaa biyya lafaa irratti raawwatee jira jedhanii too duukaboonni immoo gaafa lallaban isaaniifis kennaa yookiin suuraa lallaba isaanii taate isaan gargaartee jirti. Itti aansee kan dhufe immoo warreen gargaartota 72 kan jedhamanidha. Isaanis duukabootuma faana ta'anii too warreen addunyaa marsanii lallabaa turanidha jechuudha. Sanitti aansee immoo beektonni mana kiristaanaa ka'anii jiru. Beektota saniifillee ammas suuraa guddaa taate kabaja guddaa taate kan isaan gaggeessaa turte kadhaa isheetiin kan isaan gaggeessaa turte haadha keenya durboo qulqulleetti Maaramiidha jechuudha. Kanaaf qulqullichi Daawit waa'ee beektota kanneenis dubbatee jira jechuudha. Beektota kana keessaa fakkeenyaaf waa'ee haadha keenya durboo qulqulleetti Maaramiidha badambiitti kaasanii kan dubbatan yeroo fudhanne kanneen akka Abbaa Daaqos, kanneen akka Abbaa Goorgis isa Gaasiccaa,
akkasumas immoo yeroo ammaa kanatti yeroo hunda deddeebiidhaan sanbata kan dhagee abbaa keenya abbaa Tsiggee Dingil Maayilita Tsiggee kan geessis kunniin bakka tokkotti raajiin daawwit waa'ee isaanii dursee dubbateefii jira jechuudha. Kanaaf waa'ee haadha keenya Durboo Qulqulleettii Maaramiitiif iddoo abboota isaa duraa ijoolleen dhalatanii jiru kan jedhaman isaan kanneenidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yoo walitti qabnu akkuma abboonni raajota abboota bara abbootarraa kaasnee abboota tarreessaa dhufne kan har'a immoo beektota biraa darbeetoo eenyu bira ga'ee jira jechuudha. Nu bira ga'ee jira jechuudha barri kun jechuudha. Kanaaf bara har'aa kana keessatti immoo eenyutu maqaa Durboo Maaramiirraa yaama kan jedhu san dhumarratti maal jedha seetanii ijoolleen keessa bara baraan maqaa kee ni waamuu jedha. ልጆችን ለልጅ ልጅ ሁሉ ስምሽ ያሳስባሉ jedhee dubbatame jechuudha. Abboonni kun darban kun ijoollee isaaniitiif maqaa kee ni labsu, ni rabsu, ni waamu, akka isaan waaman itti himu jedhee inni dubbatame sun kanadha jechuudha. Maqaa ishee hundumtuu guyyaa guyyaatti amma haga har'aatitti sa'aa Liilana Qiddisti jennee namni Uddaasee Maariyaamii kadhannaa osoo hin taasifamiin hin bulu jechuudha. Namni hundullee taasisuu baatu akka waliigalaatti kadhannaan Uddaasee Maariyaamii osoo hin taasifamiin hin hafu jechuudha. Darbeetuma jechuudha. Idduma feetuyyuu irraanfatama jechuudha. Kanaaf maqaan ishee maalidhaa? Bara baraan ni yaadatama kan jedhamu sun kana bira ga'eeti jechuudha. Kanaaf har'a immoo darbee nu bira ga'ee jira. Egaa gara keenyatti gaafa fiddu immoo saa'iin hawaasatti tokko jettee eegaltee jirti. Akkasuma ijoollee dabarsaa baashiidhaan har'a geenyee jirra jechuudha. Warri kunis gibbii gallee waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5, waggaa 6 kan ture jiraachuu dandeenya. San hunda dabarsinee maqaa ishee waamaa turree jirra jechuudha. Maqaa haadha keenya Durboo Qulqulleettii Maariyaamii akkuma abboota keenya kana har'as immoo dabarree akkasuma darbee baashiin dhufus akkasumatti waamaa itti fufa jechuudha. Ammas asittis immoo ijoolleen biraa dhalattee jirti jechuudha. Keessattis kanaafuu waaqayyoon daa'ima dhalatte kana nama guddisu. Ameen. Soogoo qaba. Kallattii lamaan immoo waa ta'u jechuudha. Kanaafuu daa'ima obboloota keenya kan ta'an obboleeyyan keenya warra nu tajaajilaa turan saa'ii keessatti warreen maqaa gaarii qaban dhugumatti waaqayyoon isaan eebbisee tokko kanarraan isaan ga'ee jira. Ammallee inni dhalate isaaniif isaa guddatu. Akka walii galaatti immoo saa'iin Finfinneetti dhalatte kunis immoo nu guddatteetu nu jabaatteetu asumatti immoo kan hafnu osoo hin ta'in akkanuma immoo jabaannee bal'isnee keessattuu immoo yaadattu amma baroota darban keessa baay'ee ijoollee gibbii irratti caalaantaniin baay'ee baay'achaa jira waan ta'eef hundumti keenya asitti jabaannee wal jabeessinee immoo isaaniifis illee qaqqabuu akka qabnu wanta isaan gargaaruu qabnu isaan faana dhaabbachuu akka qabnu asumaan ergaa koo dabarsuun barbaada. Ijoo abboota keetii ijoollee siif dhalatee jiru isaanii Lama hindubbadhu taa'ee nama lama fakkeessa hin oolu aanuu jijjiirama tokkicha dubbiin koo tokkicha nu waaqessa namummaa korrattis maqaa kee moosisa abjuu badee nafnee mul'ata fee bahu gala kanaaf ta'u kooftaa laphee korraa kana si waaqessu amanee dubbadha homtuu nan daangessu abjuu badee nafnee mul'ata fee bahu yoo dhugaan qaba gala kanaaf ta'u laphee korraa kana si waaqessu amanee dubbadha homtuu nan daangessu. ያለ አንተ ጌታ ደስታ መቼ አለ? ያለ አንተ አምላኬ ሕይወት መቼ አለ? ዘመን ደርሶ የተማጸነ ከእሳትም ወጣ ከሞትም ዳነ
እጆቼን ይዘህ አንተ የመራህ ስንቱን አለፍኩት ስንቱን መከራ ለካ ዘመድኩ ሁሉም ይረሳል ረሃብ ስደት ማን ያስታውሳል ያለ አንተ ጌታ ደስታ መች አለ ያለ አንተ አምላኬ ሕይወት መች አለ ስምህን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳት ወጣ ከሞት እንዳለ ስምህ ባርከህ ተትረፈረፈ የየናቴቱ ፈና ያለፈ በሺህ ቃላቶች አፌ ሞልቼ ልዘምርልህ ጉያ ገብቼ ያለ አንተ ጌታ ደስታ መች አለ ያለ አንተ አምላኬ ሕይወት መች አለ ስምህን ጠርቶ የተማጸነ ከእሳቱም ወጣ ከሞት እንዳለ እንዘ ተአቅፍዮ ለሕፃንከ ማርያም እንዘ ተአቅፍዮ ለሕፃንከ ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ልጅሽን ታቅፈሽ እመቤቴ ሆይ ነይ ማርያም ልጅሽን ታቅፈሽ እመቤቴ ሆይ ነይ ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ነይ 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 ማርያም ገለቴ ፈማላ አማ በራበራቲ ገለቴ ፈማላ አማ በራበራቲ አማ በራበራቲ ሞቴ ናቲ አማ በራበራቲ ሞቴ ናቲ አማ በራበራቲ ሞቴ ናቲ አማ በራበራቲ ሞቴ ናቲ ሁንደኑራ ከንጅቱ lafaaf samiidha dubbatu hundi darbees ni jiraata yamaa jagoosiif galata baraan hin daanga'u ulfinni aangoonke ililleensi faarsaa yaafadhee fudhate eeyyee amma bara baraatti mootee daati amma bara baraatti mootee daati eeyyee amma bara baraatti mootee daati amma bara baraatti mootee daati warri kalees mootii turan darbaniiru warra jira beektonni fi ogeessonni liqeeffamanii du'anii dharoonni dhaalota barri darbuu bara ati ni jiraata mootii bara bara eeyyee amma bara baraatti mootii taati amma bara baraatti mootii taati eeyyee amma bara baraatti mootii taati amma bara baraatti mootii taati ergamoonni samiirratti faarfatu maqaa keetii ilmaan namaa jilbeeffannaa
Siwan Yesus ibitamu Dirisayo siti Bela musita Adunya kadara Enyo singitata Eye Ama barabarati Motirati Ama barabarati Motirati Eye Ama barabarati Motirati Ama barabarati Motirati የፍቅር እናት የሰላም የናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም የናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም በሕይወቴ ውስጥ በኑሮዬ ቀደም ከፊት ከኋላዬ ተደላደለልኝ አንቺ ካጠገቤ የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም ሕይወቴ ምስመግን የጌታዬ እናት ነሽ ኃይሌን ያደርጋል ጸሎትሽ የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም እንዴት ቀራለሁ ከመንገዴ አደራ እናቴ አስቢኝ የሚያስጨንቀኝ ጠላት የሚያሳድደኝ አትስኝ የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም ትናንትም ዛሬም አመስጋኝ ነኝ እኔም ለነገ የሚያስፈራ ሜዳ ይሆናል ተራራ ልጅሽ ስላለ ከእኛ ጋር የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም የፍቅር እናት የሰላም የፍቅር እናት የሰላም ይናፍቀኛል ስምሽን ሳልጠራ ስቀር ማርያም ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዘላለም ያውለን በረከት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዘላለም ያውለን በረከት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ድንግል ማርያም ታውረድ በረከት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ቤት ለዚህ ማርያም ታውረድ በረከት አከናጅሮ አከናጅሮ አይነኖ ኤቢሱ አከናጅሮ አከናጅሮ አይነኖ ኤቢሱ 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 Amen.
Amantaapota keenyaan nuuf kennamte innis nutiin kunuunfannaa dabarsinee dhaloota dhaalchisna. Amantaapota keenyaan nuuf kennamte innis nutiin kunuunfannaa dabarsinee dhaloota dhaalchisna. Amantaapota keenyaan nuuf kennamte innis nutiin kunuunfannaa dabarsinee dhaloota dhaalchisna. Amantaapota keenyaan nuuf kennamte innis nutiin kunuunfannaa dabarsinee dhaloota dhaalchisna. Amantaapota keenyaan nuuf kennamte innis nutiin kunuunfannaa dabarsinee dhaloota